Maanii maafana kanatti dhiphaadha. Silas jireenya natti ulfaachaa jirti waan ta'eef dhugaa koo mul'us keeduu hin qabu. Turimee bashee eenyuu dhaabbaa maaksisu. وانا سرا برباد اما سرا اركبت لبون كي بو اندنديس اتي انا تؤس لبوس انا ركبت ملي لبون كي باطل Maaliif anaan ajjeesu barbaada? Garuu kanas ta'u sana dhugaa koo dhoksuun qabu. Warra viidiyoo sanaatti daawwatanii akka irri viidiyoo sana baasan godha. Waan fidu tokko illee immoo hin qabu. Hinna. Akkam nagaadha. Jirra dhiifamaa istiidiyoodhaani. Hani basheedha. Yeroo ta'e tokko interviyuu ta'een ture. Interviyuun hin godhe sun akka narra naa darbu barbaadeen ture. Tole. Isa deemaartaa? Keekii bituu deemaara. Maal? Bashee irra San bashee. nama tokkotti immoo nime. Keekii. Basheedhaaf sarpiraayis goone miti nyaata nyaata irra. Keekii bituu deemaa jira. Basheen immoo arba sarpiraayis goone yaadaara nama tokkotti immoo nime. Dubbadhuman. Gadamjaa tokko dhangalaasee nan olutaalee girgiddaatti buuseeni amma girgiddaatti footoo ta'e maxxanfameera. Injiraaree achi. Girgiddaatti maxxansee fakkii godhe Amma injiraaree achi. footoo isaa maxxanfameera natti fakkaata girgiddaa manaatti. Miti kitaaba halluu hojjetu geessinii. Kanaaf keekii binna amma iddoo gatii gabbaasan beektaati. Ati meeqa walitti qabdee ati? 2,000 qofa. Xiqqoodha. Mana injiraaree? Siin kenna birii 50 siin kenna. Shantama si ta'a sin ta'u. Inta sama. Inta. Kanaafuu iddoo gatii gabbaan beektamu. Shamsuu beektaa yaati? Shamsuu eessan? Shamsuu duubarraa karuma garar. Beeka. Gatii gabbaa ta'an rakkina qabu. Anoo daabboo iyyuu yaadeen ture beekta. Daabboo. Daabboon barbaada. 200 shilanii ati gammachuu. Laki. Daabboo isiis. Amma 500 amma 400 argama. Lammi. Abshaaloo argitee? Abshaaloon amma sirra gad darbee. Mooraa kana keessa jira eessaa bahe? Barsiisaa irraa eeyyamuna birootiin itti fakkaata amma dhaqoo baafuun hin sodaadhe malee nan naqantu. Amman baheere? Amma bahee. Argiteetta ammoo? Amma dira dhaabadheen argaa dhaqoo baafuun si bilbilis moo bilbilli koobsaan. Akkas goona. Amma nafaana ba'iiti karaa mooraa mana barumsaa kanaa utaallee baanee caccabsinee lafa kee. Barsiisaa mana barumsaa. Barsiisaa. Bashaatu. Akkam nagaa? Noori. Taa'e. Jirtaa maaloo? Jira. Nagaa keetii? Nagaa koodhaan. Ay bashaatu. Baay'ee wayi si yaadaan bule biittaa galgala. Dhugaa waan sitti mee sanas itti yaaddee waan hundumaa isaayyuu jalqaballee natti xiqqoose natti mufattee turte garuu modhuma irratti immoo akkan si yaadu barte. Maaliif ati obboleetti tiyya si galee baay'ee tokko akkan si yaadu beetta.
Abshaaluun fa'aa ijoolleen beeku. Yeroo itti baddee turtes yeroo si butanii turanis hammam akkan gaddi gara jabeessa akkamii harka akkatti galtellee baay'een dhiphataa ture. Mirgi dhugaa kee immoo nan baasa. Anatu baasa dhugaa kee Bashaatu. Anatu baasa qaama kamiifuu. Baastu sinoo. Ani baay'een sin barbaadaa ture beektu. Kana booddee barsiisa. Sitti meera. Waan barbaadde godhee akka barbaaddes ta'e inni ammaarraattis gootes si ga'a. Na dhagaa harta miti? Eenyutti akka dubbataa jirtu bartee ana dhaamu. Sida bareera maal? Achi olaa isaa harta kaa. Ammaarraattis yoo seera. Na dhagaa harta miti? Kana booddee bukkee koo dhaabbate an barumsa koo baradhaa. Garuu bakka dhaabbadhaaf dhaabbattee jennaan sin dhiisu. Bashaatu tasgabbaa'e. Tasgabbaa'ee jira nagaa. Tasgabbaa'e Bashaatu tasgabboomne xammayyuu. Ila anamma dhiifama yeroo diingata sagalee koo ol kaasee dubbadhee sumaaf jedhee la Bashaatu na dhageeyme yeroo ta'u. Satta'ee na dhaggeeffadhu. Maaltu jira beektaa Bashaatu? Wanti mariin hin furre hin jiru. Siigalee marii annee yerootitti ati gargaaramuu qabdutti ani si bukkeen jiru. Siigalee har'a immoo baay'ee haasa'uun sirrii miti la Bashaatu. Waan an barbaade immoo gochuu akka hin danda'u beeku siif jedheenidha la. Waa xiqqoo isa amma akkas jettu kun simiidha malee sin fayyadu. Siigalee ani immoo akkan barbaade gochuu danda'a. Dheengadda sitti meera gatii ta'eef jechuudha. Ofii kee yaadiiti tasgabbaa'e. Intarvuu sana immoo barbaadde har'a saal sagal irratti si gadhiifama. Hamma har'aatti siif obseera hamma namni obsu. Garuu si galuu didesiif. Kana booddee garuu garaa si obsuun qaban. Tasgabbaa'e qoy. Bukkee kiyya dhaabbate. Tasgabbaa'e Bashaatu. Interviyuu qabu. Bashaatu. Maal gochuun qaba? Maaltu ta'uu danda'a? Interviiyuun kun gadhiifamuu qabu. Akkan hin miidhamneef lubbuu nama meeqaa balleessee dhaqee ajjeesu. Istiidiyoo sana deemee immoo maallaqa kennu. Maal gochuutu fayyada? Si dhumateera. Hidhamuuf jetta barsaa booda na dafii obbaraati. Halleeti qabdu har'a qofa. Yeroo qabdu ammayyuu fiigi. Yaanitti immoo fiigi. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota keenya Libsoo Miidiyaa nagaan keenya bakka isin jirtanitti isinaa qaqqabu jechaa egaa akkuma beekamu kana dura interviiyuun Basheedhaaf taasifamee ture guyyaa hin beekamnetti darbee isiniin jennee isiniif kaasnee ture egaa amma haalli nu mijatee interviiyuu sana gadhiisuudhaaf qophoofnee jirra nu caqasaa nu dhaggeeffadhaa isiniin jennaa. Sababa gaddaa wal qabatee interviiyuun suni nu jala qabamee ture. Egaa galgala sa'aatii sagaliin isiniif gadhiifamaa nu hordofaa nu caqasaa icciitii garaagaraa wanta ishee qaqqabaa ture achirratti isinii gadhiifamaa icciitii sana hundumaa achirraa barachuu dandeessu isiniin jennaa. Egaa hordoftoota daawwattoota keenya qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Na gargaarii maal godha? Deenu. Jedhee man Laachuuf jedheedha. Utuu waan biraa ta'e hin baxxammatu namni baadhu sin jedhee. akkas jechuun Murtee naan. Funyaan keessa keessaa balleessu. Sibbidee. maali aanan agartee maal gochuufi Ceekiidha. Achii goon anas see godhu abshaaluu maaloo na qabsiisu abshiin alu Ceek gochuudhaaf. Ceek godha. Mi'a. isa anatti amani inni ilaalu anis ilaalu inni ilaalu qum maal asitti maal godha
Sega anjir. Sega. Sega ya lumas. Ani siyaasa yaadde. Yaaduma ko yaadde. Minyai. Isaanis hin beekuun ati irraan fittittamu. Arrabni namaa immoo garaa gari yaa. Anak dulu. Arrabni namaa immoo garaa garidha. Jechuun ani ilaala. Ada nara segede. Jechuun ilaaluudha. Yoo ati gudiin taate. As kana dhaabbannee eegganna. Fuudhuudhuudhaan. As dhaabbannee eeggannaa gaafa jennu suuti. Kunoo keekii binnee irraa keekii dhabu. Keekii dhabu. Minyaamu. Maal gootu? Bashee dhaqa. Isin bitiree yoo waan guddaa kan gaffalee. Keekiidhaa? Maal gootu? Basheedhaaf inni har'a sarpiraayiz. Kan basheeti. Meeqaan bittanii kan? Baay'ee gati isa gabbu'aadha. Gati isa gadi bu'aadha. Boorsaa koo keessaa qarshii guddaa adda dabale. Kuma caalaa abshaan. Kuma caalaa dura fin dur gaafa akkoon dur ba'aafi. Birrima kootiin bittanii? Ekkima anuutti dabalee boorsaa koo keessaa. Rakkoon qaba abshaan. Kuma sadii birrii digdama. Birrii digdama farda kuma sadii. Ishee birrii digdami shan immoo anatutti dabale. Mi'aama baay'ee cheeggooniirra. Ofii kee nyaachuun bitteeti wanti. Lakki bashee. Maal fixxee hoo? Ofii koo miti qabu. Yoo qolacha faatti godhan hin beekamu miti dee. Isaan booda cheeggoodhaadha. Akkasii. Haa ta'u. Manni harroon nagaa taatanii. Manni. Waan hundee dhuftanii. Dhugaatii hundee dhuftanii harroon nagaa taatanii. Rakkoon qabu. Hanqaaquu lalaaqu. Akka hanqaaqutti kan isin eeguu qabdan. Rakkoon qabu. As keenyee booda goona. Dhaqee bashaatti barbaannee sa'aatii 7 irratti sarpiraayiz goona. Ijoolletti himna. Asuma godhee deemuu dha. Asuma godha. Arraa amma booda sarpiraayiz goona tole. Rakkoon qabu. Asuma ta'u. Rakkoon qabu. Malee wanti kun immoo jiru Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. maaltu Rakkoon qabu abshaan. kitaaba rakkoon qabu jedhu sana dubbistanii isaa haaraa malu. Maanni duubi yeroo ga'e immoo umrii keessattu ga'inaa isin ariif jiru. Duruu akka teebbii ga'e tokko Maal dhabeetu? Yeroo hundumaa waantoon qaba, iyyuun qaba, yeroo hundumaa ana qofa iyyuu qaba. Mana kana keessatti ana qofa kan iyyuu qaba. Iyyuun qabaan sin jedhe saatiin hundumaa iyyuu qaba. Akkan iyyuu barba. Na al-shakkalik, na al-zuumi. Kana barbaadde miti. Maali jidduu namuu babbadde maal argamtu? Maalan babbadee Adoo teesseemas yaadaanis babbadde maataati bash calseetanii waa'ee barumsaa yaadaa jiran. haa yaadda maali qormaatoo Qaqqabeeraan qormaanni qo'attu jedhe. Qo'attu qormaanni qaqqabeeraan. qormaata sagalii Torbee kana keessa qormaata qo'a. Deebisin jedhe. Jaldeessitu. Bashee maal seete bashee taa'uu hin dandeenye beektaa interviiwuun kun tokko fa'aafu bashee please yoo mari'atan gowwaan qabu oromoon gaafa mammaa kaan ammoo gaafa mammaa kee waan sirrii mammaa kee oromoon durii immoo hayyuu si galee kanaaf ani bashee
keessa deebi'ee yaada kee kana ilaalimee ofii makee mee ilaalime itti yaaddeetta maaltu akka ta'aa jiru. Bashaatu na dhagaarta miti waanan jedhe akkan godhu ba'a. Indi dadaanaan viidiyoo kee isan siin jedhe tokko isaa otoo hambisiin haga sadarkaa biyya alaatti sii baasa. Kana immoo beeku. Maal takka jedhamu beektaati garuu. Sana fuuldura sitti miiraa akka barbaade gochuu dandeessa. Sanaan alatti immoo viidiyoo tokko suuraa kaawwan. Heerumtee galuun sheemiin qabu isi biratti. Gaafa namni qullaa kee ilaalu sheemiin qabu isi biratti. Viidiyoo akkasii. Ani iyyuu sitti na godha gaafan ilaaluu fiiguu sheemiin na qabeetu akkamitti jiraachuu qate viidiyoon akkasii baheetu. Naaf hin yaadinii. Siif jedheen hin bashaatu. Amma daqiiqaa gidduutti gadhiisuu hin dandeessu. Si wayyaa? Si wayyaa bashaatu. Nafaana walii booddee garuu yoo dhiiga buuste nan argitu. Eeyyuu maaltu barbaachisa sitti membi? Ila gooftaa kun maaloo dogoggoreera taa booddee ani immoo sin dhaga'u gaafa sana laa sin dhaga'u gaafa sana bashaatu. Gaafa ati jaarsummaa ijoollee xiqqoorraa kaastee hamma biyyaatti natti fiddu sin dhaga'u gaafa sana. Rakkinan gahu. Hin dhaga'uun jedhee bashaatu. Na dhaga'ee dheebuutti gaafadhee. Abbaan kee faa firri kee jaarsummaa natti ba'u gaafas. Hin dhaga'uun jedhe. Hin dhaga'u bashaatu. Manni. Na ilaalu. Daqiiqaa 30 keessatti eegi. Daqiiqaa tokko gidduutti siin jedhu. Maaloo dubbaa isaa? Garaa kun dadhabe. Ani mee waan nuti gaaffii natti ta'u namni akkamitti namatti garaa jabaata. Dhugaan jedhaan bashaatu. Akkamitti garaa jabaata. Amma isumaan achi garagalume inni man tokko tone jedhuun asii ejjee deemu. Anamma dogoggora hin godhu. Hin godhu waan akkasii. Maaliifaan simiidha? Maal na fayyada? Yoo obbolaan keessatti kolfan yoo sheerumtee galte yoo siin jedhan maal na fayyadana? Faayidaan argadhu qaba. Atoo amma otoo miidiyaatti bahee maqaan koos odeeffamee waan argattu waan argattu hin qabu. Sanaafini maaliif waan hamaa walitti yaadnaa? Maaliif waan gaarii walii yaadnu jedhee deebi'ee bashi. Mee bashi? Kanaafiyyuu bashi. Sin kadhadhu bilis. Ani akka waan gaariin si argatuuf irra deddeebi'ee si kadhataa jira. Dhiisi bashi. Dhiisi bilis. Mee bashi? Dhiisi. Anu sin jaalladhu. Dhiisi bashi. Waaqayyo si agargaara. Dhiisi bashi. Bashee. Dhiisi waan kana. Maal argattee akkas ta'aa jirti? Maal akkamittiin ati callistee dhiisuu qabdare? Akka taatu ta'iitii dubbachiisii dirqama balleessisuu qabdi waan kana. Maal ati amma intala kana amma kaballaama tokkootiin dubbachiisuu dadhabdee? Attamittiin intalli kun sii dubbachuu diddii attamittiin ati balleessisuu dadhabda intala amma harka kee tokko hin geenye kan. Gadhiisu gadi si haa gadhiisu nan dhufan gadhiisin ofii koo nan dhufaan. Haa ta'u kitaaba haa ta'u gaa jijjiiraa irra. Shaalo akkam nagaadhaa. Kana. Maan? Keekiin kun maaltu nyaate? Keekiin itti rakkannee binnee kuma sadiin binne maaltu nyaate barsiisa? Imaanaa siitti laanneen? Abshaar. Na dhagaarta miti saayitiin kun saayitiin itti waa'ee keekii odeessu miti. Deemii barbaadi. Eessa barbaadu nyaatameen kun maanni kun? Isinitti hin kenne immoo? Antuuta nyaatee ta'a kaa. Anatu nyaatee gaafa laaltu keekii nama keekii nyaateen fakkaadhaan. Kana jedhu antuuta sarara kaate nyaate? Mooji. Amma eenyutu itti gaafata marii antuuta hin jiru keekiin isinitti kenne deemnee hin jiru. Abshaar. Hojiirra hin jiranii deemi. Hin kassarre gaa birkuma tokko kassarte isinis. Birri koo immoo akkanitti sirraa fudhadhu natti beeka. Waan an dhiise sitti hin fakkaatin. Sii galee sirraan bu'u. Deemi. Daalachaa. Deemi siin jedhe. Daalkan. Daal keekicha nama nyaate hin beeku. Hin finne
nama nyaata wallaalee. Nama nyaate? Keekii bashaatu finne. Antu han nyaate inni barsaanii. Maal akka bitantu nyaata? Isa miti. Hidhamuu qaban tuutichi. Sayyuu bashaatu agarsiisa bashaatu. Hin argine bashaatu moo? Kas darbite mucaa tokko wajjin. Wajjin. Kas Deemtee moo? bashaatu manatti fakkaatti garuu. Amma kam goone amma keekii. Keekiin hin jiru akkamitti itti himnaa bashaatu. Haafuu keekii. Akkam goone arabitu immoo birriin jiru. Eenyu nyaate ta'ee addamu? Nama nyaate mootu gadi turu. Akkasii kaa'atu nyaatti. An barsiisichuma hin shakkeen barsiisaas gurraacha. Yaada sirrii fidee. Barsiisa ta'uu danda'a. Isa immoo barsaanii nyaata. Barsaanii Hin jaallatu maal? Naan hin nyaata boosuma. bashaatu isa deemtetti. Bashaatuun deemtetti haafee sarpiraasiin haafee. Bashaatuun akka darbite. Qophaa'a ammas walitti buustu birrii. Walitti buustu ammas waan hin godhu qabulaa. Kan konaa deebisaana. Kennee barsaatti kennee biiroo dhaabamee waan hin godhu qaba. Kan konaa deebisaana. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Libsuu Miidiyaa nagaan keenya bakka isin jirtan isin haa qaqqabu jecha egaan tamsaasa kallattii walitti deebinee jirra akkuma sila isin beeksisnee ture intarviiwwan bashee isaatii kanaan isiniif darbaa Waktu konsisten, amat bilbilde interview dan ada muci suka. Oh, abbanuma fi yaaddu'i. Sitti me, Mallattee himte. amat David bilbil ini interview dan akan ada juga. Maarree bilbilli sirka hiramtii dabaladhu faa. Barsaa booda naasii argee. Karena tahu karena sitti me, amat David bilbil interview dan ada muci. Addaan kutuu hin dandeenye. Maaf duu barbaade. Maaduu aduu jettu isinii. Duusi wayya sampai nanti. Eeyyee. Bakki sitti hafu garuu. Ana irra sintu baay'ee sodaachaa Sitti meera sitti hafu wanti kun sin baasu. Amma filannoo tokkoon si kenna. Amma hammat bilbila kanaan bilbiltee interview kana addaan muciisuu qabda. Siina jechaa jira. Hin dubbatamu hin dubbatu. hordofaa nu caqasaa egaa basheen maal taatee maaltu ishee mudatee maal taateetu dhabaddee maal rakkattee kan jettan asumarraa argachuu dandeessu. Siina jechaa jira. Hin dubbatamu hin dubbatu. Amma yoo kun sin baasu. Amma hin dubbatamu hin dubbatu. Siina jechaa jira. Wanta kana bilbiltee addaan hin gochisiiftu. Hello? Hello? Bakka qabee wanti hin godhin hin jiru. Garuu dubbachuu hin didde. Amma lubbuu ishee irratti tarkaanfii fudhachuu irra ga'e. Kunoo hidhee garaafaa oolee tan amma sadarkaa kanaatti ni diddeetti. Dubbachuu hin dandeenye. Maal godhu? Lubbuu ishee irratti tarkaanfii fudhu? Eesh. Tole. Ayi. Tole. Wanti hoy. Lubbuu kee irratti tarkaanfii fudhadha moo? Interview kana addaan gochisiiftu. Sina jechaa jiran dhaga'i. Maaf itti qoostaati garuu. Ana miti sin tokko itti qoosa. Sitti meera.
sadarkaa tarkaanfii isa dhumaa sirratti fudhachuu dandeenya. Kanaafuu ammaaf ammatti dafiitii filannoo salmaan sii kenna. Ammaaf ammatti dafii bilbiliitii interviyuu kan addaan bulchisiisa. Sina jechaa jira na dhagahi. Dafiitii ammaaf ammatti interviyuu kan addaan bulchisiisa. Yookaan kanaa achi interviiyuun kun adarbu jettee lubbuu kee dhabe. Interviyuun kun ammoo hin danda'u. Na ajjeesuu hin dandeessu. Lubbootaati dhabamti. Lubbuu koo tokko dhabde hin dandeessa maali? Bashaat, na dhagaartanii yoon jiraadhe jiraatte, yoon du'e garuu atis hin duutu. Sa'aatii muraasa qofaatu hafe. Sa'aatii muraasa hafte kanatti immoo of jiraachisuuf itti fayyadamu. Interviyuu kana hin balleessistu moo hin balleessistu? Hin balleessisu. Bashaatu sitti meeru. Bashaatu, na dhagaarta miti. Sa'aatii kana yoon jiraadhe jiraadhe, yoon du'e garuu atis hin duutu. Kana bari. Bashaatu, sitti maan jira? Anis hin dhaga'an jira. Na dhaga'an jiru. Na dhaga'an jiru. Sitti dubbataan jiru. Isa xumuraadha. Hin balleessistu moo hin balleessistu? Gonkuun. Bashaatu, na dhagaarta miti. Ilkaan keessatti buqqisuuf hojjechaa jira. Hin bada moo hin bada? Qaqqootu. Naqabdu. Isa dhumaa sitti maa jira? Balleessi jechaa jira. Qabi gargarsanii. Baastamoon baastu. Baastamoon baastu. Balleessistamoon balleessistu. Sitti maan jira? Balleessistamoon balleessistu. Buqqisaan jira bashaatu. Bashaatu, isa ammaa garaa laafee ilkaan keessii dhiisee lubbuu kee garuu dhiisu. Na dhagaarta amma bilbiliitii dafii balleessisi. Sitti maan jira? Hin bade moo hin badu? Na dhagaarta daqiiqaa 30 qofaa ta'ee jira. Haga ammaa inni si kadhataa jiruufi si ajjeesuun natti guddatee miti. Na ajjeesi naafuu. Si ajjeesuun salphaadha. Maa sodaattare? Siif yaadeen Bashaatu akka dinguun eeggatiin barbaadu yoo jiraate hin na fayyadu. Puu! Yoo namni si yaade nama nageessu ati. Daqiiqaa 30 taphisiin jechaa jira. Isa dhumaati. Isa dhumaa. Daqiiqaan tokko maa nafin? Ani si ajjeesuun barbaanne ture Bashaatu. Bashaatu. Egaan asumaan gara interviyuu bashittan sin dabarsaa egaan daawwannee walitti deebina. As kottu. Sa'aatiin gahaa jira. Intalli garuu waan keessa deebi'aa jirtu miti. Argeera jedhanii gara kutee jiru. Du'u kottu bakka. Sekondi 30. Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa har'aa mucaa
biyya kanatti ajandaa taate mucaa yeroo dheeraaf badaa turte namoonni baay'een barbaadaa turan lafarrattis miidiyaa irrattis hawaasni hundi waliin cinqamaa ture har'a argamtee na bira jirti. Tole bashe baddee turte akkamitti argamte? Icciitiin argamuu keetii maali jechuun akkamitti dhuftee as geesse? Haalli tokko tokko jiru. Garuu haalichi waan ulfaatu miti. Waan salphaadha. Maatiin kee hundi si barbaadaa ture miidiyaa irratti gabaafamtee lafarrattis hamma qarshii kaffalanii si barbaaduu fa'a wanti hafe hin jiru jecha. Walumaa galatti akkamitti argamtee jechuun yeroo badde kanatti maal fa'aa si mudate mee waan akkamii keessa turte haala akkamii keessa turte? Bashaatoo dubbachuufi bashaatoo si. Maali hin sodaatiin ibsadhu namoota baay'ee si ilaalaa jira miidiyaa irrattis gabaasaa jirra wantoota sirra ga'e waan si qunname uummataaf ibsi. Rakkinni tokko tokko na mudataniiru. Garuu otoo mana barumsaatii galaa jiru ijoollee duukaan ture. Ijoollee irraa waan ta'eefanii gore. Ijoollee irraa gaafan goru rakkina tokko na mudate. Rakkinni sunis rakkina yaadee hin beeknedha. Na mudatas jedhees shakkee hin beeku. Bashaatu dubbachuu feesitti dubbataa jirtaa? Garuu wanti darbamne hin jiru darbeera rakkina sana keessa. Kanaafuu ifa nuu godhe waa tokko sodaate. Hawaasni si eegaa jira waan ta'eef. Ifa nuu goote natti tola baay'ee. Baay'ee dhiifama. Baay'ee dadhabaara. Yeroo biraa walitti deebine natti tola. Yeroo isin jedhu gaafii kana yeroo biraa na gaafattu. Ammaaf garuu baay'ee tokkoon dadhabaa jira. Toree miira kee hawaasni nu jeeqaa jira waan ta'eef ifa nuu godhe. In sodaatiin maal taate? Maal sodaattaa kan hunda? Ifa godhi. Ifama kana darbaa otoo isin dhiphisuu baattee natti tola yeroo biraa walitti deebinaati. Uummataaf jedhee. Ammaaf garuu nagaa. Baay'een dadhabaara. Maariyo tolee hordoftoota teennaa karaa dheeraarraa imala dheeraarraa waan dhufteef miira ishee nu ibsuu hin dandeenye hamma ta'e haasofsiifnee jirra. Yeroo biraa bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii qabaadha. Yes! Bashaatu. Galata. Hin dhume. Xumurame? Xumurame. Yaa Rabbi si haa galatu. Oolmaan kee irra baay'eedha. Akkan jiraan dhufsitu fedhe. Bashaatu. Dhugaa Rabbi. Ani akka kanaa nama gaarii sinseenu. Baay'ee nama gaariidhaati Bashaatu. Anatu sitti balleesse. Argite miti? Hubannaa dhabu korra kan jedhu lubbuu kee balleessee oole. Ofii kiyyaas lubbuu koo balleessee oole. Bashaatu dhiifamu. Baay'ee galatoomii dhugaa Rabbi. Nama akkasii sinseeni an Bashaatu. Galatoomii. Lubbuu koo baraartee lubbuu kee illee baraartee Bashaatu. Lubbuu lamatu oole. Argite miti? Lubbuu lamatu. Otoo akka kee kanatti namni hundi walii obsa ta'e yoo na fagoo jirra ture. Biyyi kun yoo na biyya lama taate turte Bashaatu. Nama akka keetti waliin obsutu iburraa kan ka'e jijjiiramuus danda'a. Maal eegaarta? Bashaatu garaan koo baay'ee sitti gammade. Dhugaa Rabbii. Ati baay'ee nama gaariidha. Barsiisaa boodana deemuu hin danda'a? Kana booddee lafa barbaade deemuu dandeessa. Deemu hamma har'aatti baay'een si obse. Hamma garuu ganna dhiistee jennaan jireenya kee irratti murteessita. Akka duriitti qoollee si obsu. Bashaatu nama gaariidha. Dhugaan siin jedha Bashaatu. Ani Bashaatu ishee durii miti.
Gaafa jedhu. Hamma kana hunda gootee baay'een siif obse. Hamma garuu ani kotteen kiyya mana kanaa gadi bayeennaan jireenya kee bara baraan murteessite. Mana hidhaa keessatti tortorta. Bashaatu. Duris obsiteetta. Obsime ammas. Obsime. Bu'aan obsaa bu'aa cobsa Oromoon gaafa mammaa. Anis akkasitti yaadee ture. Mana hidhaa galuun barbaadu taanaan hammuma na ajjeesi. Mana hidhaa immoo na oolchite. Na oolchite bashaatu. Sichi deebi'een garuu ani. Si galee Sitti fakkaate gaafa jettu. hamma garuu siif dhumate. Ani harka kee keessaa ba'ee jennaan yoomillee siif dhumsu. Maal gochuu yaadde? Isa damarratti si darbe kana xiqqoo ishee irra siin darbe. Waan gochuu qabdu amma godhi. Maal akkan godhu barbaadde? Na ajjeesi. Sin ajjeesu. Ofirratti murteessite. Bashaatu sin ajjeesu. Na ajjeesi. Sin ajjeesu. Namni akka kee obsa qabeessiif icciitii garaa keessatti qabatu du'uun qabu. Inni dur ture amma naan ajjeestu taanaan garuu siin qabadhu. Bashaatu. Na dhagaartani? Kana hunda gootee siif hin obsisiin jedhee. Hin obsita ammas bashaatu. Hin obsita ammas. Icciitiin anaaf si gidduu jiru kana booddee nama tokko biratti illee dhagahamuu hin qabu. Si galee xumureera. Amma deemuu dandeessi. Nan qolee. Anis sii xumuree. Maal gootame waan gochuu barbaadde natti himi. Icciitii kee hundaan bakkee baasa. Na dhageesseetta. Baasuun qabdu bashaatu. Baasuun qaba. Baasuun qabdu bashaatu. Hamma har'aatti siif obseera. Barsaa boodana. Ani sababa keetiin of ajjeesuudhaaf si'a meeqa yaaleera. Amma garuu na ajjeesi. Ani nama du'a sodaatu miti. Bashaatu sin ajjeesu. Deemuu Kan dandeessi. ajjeesu taanaan ofirratti murteessi. Fidi bilbila koo. Hodhu. Naafis qarshii kun akka hin dandeemu. Qarshii kun akka hin dandeemu. Okay, okay. Qarshii keessiif hin kenna. Transferii siin godhu. Ammaa fi 20 siin gahu. Maal jechuudha? Hojii amma kana hojjedhee 20 naan jetta? Qabdee fiddee malee maal gooti? Maaltu ta'e? Sitti meera dura wanta hin godhu. Yeroo biraa hojii biraa waliin hojjennu. Hojii baay'ees immoo kan irra wajjin hojjenne irra gadi ta'eef 20 hin gahu. Waan matee itti dabali malee 20 amma kan hojii amma kana hojjedhee. Tole. 1,000 26 26